bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama jedhamana bakka haqti jirtu tokkummaan jira jedhamana kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Koreen dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo kamuu caalaa rakkoo uummataa furuuf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira jedhan miseensonni koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa godina Jimmaa Saqqaa Coqorsaatti haala nageenyaaf misoomaa irratti uummata waliin mari'ate. Muktaar Siraaj. Miseensonni koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaatti haala nageenyaa fi misoomaa irratti uummata waliin marii taasisan jiraattonni aanichaa hanqinnii fi qaala'insi xaa'oo fi calla guddistuu nyaanni barattoota harca'aa ta'uu hanqinni kitaabilee barnootaa fi rakkoon bu'uuraalee misoomaa mootummaan isaaniif furuu akka qabu gaafatan. Qotee bulaatti gufuu wanti ta'aa jiru jaaffii. Waan qotee facaafataan jiru lafti duwwaa lafa jira madaabaraan hin jiru sanyiin hin jiru yoo dhufee qixxaan kennamaan jiru. Masaamni moo yoo hin jirre ijoolleen kun akkamitti quwatteetiyyi akkamirratti sadarkaa argachuu dandeessi. Hanqinni qorichaa rakkoon hojii dhabdummaa fi harkifachuun liqii dhimmoota xiyyeeffannoo argachuu qaban akka ta'es eeraniiru. Mootummaan hawaasatti dhiyaachuun gaaffii fi komii uummataa dhageeffachuun sadarkaan deebii akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dura ta'an koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa obbo Abdulqaadir Huseen himan. Kufa aadaa hojii kennaa lammaffaa waan haaraa fudhannee fudhachuu sadaffaa waan argannu qusachuu waan argannu qusannee immoo waan itti aanu waan bu'aa nuuf dura oolfachuu waan qusannu san kana godhuun baay'ee barbaachisaadha. Daballi gatii xaa'ootiin wal qabate gaaffii ka'eef mootummaan deeggarsa taasisaa jiraachuu himanii uummanni xaa'oo argatetti sirnaan fayyadamuu fi xaa'oo uumamaatti fayyadamuu aadaa taasifachuu qaba jedhan siisteemaan wal qabate komii ka'eef qaamni dhimmi ilaalu deebii hatattamaa akka kennuuf hordoffii kan taasisan ta'us ibsaniiru. Waa'ee siisteemaatiin wal qabate wanti kaastan rakkoon akkuma rakkoo ibsaa intanii isin kaastan teeleenis waan hunda bu'uuraalee misoomaa hunda fixatee akka barbaannee argataa jirru waan ta'eef dhiibbaa nurraan ga'aa jira. Haa ta'u garuu maal ta'uu qaba akkamitti rakkoo siisteemaa kana hiikuu qabna kan jedhu fudhanneeti warra waliin maran wajjin hin mari'an. Miseensonni korichaa bulchiinsa magaalaa Jimmaattis gurmaa'insa caasaa gandaa mana barumsaa bu'uura boruu sheediiwwan ijaaramaa jiranii fi industiriiwwan goodoo daawwataniiru. Qormaata biyyoolessaaf qabxii gaarii galmeessuuf qophii gochaa akka jiran barattoonni mana barumsaa Dagam sadarkaa lammaffaaf Qaaduu Laggasaa fi Burtukaan Birhaanoo himan. Siisaayii Tasfaayitu dubbise. Kufaatii qabxii barattootaa waggoota darban akka biyyaatti mudate sirreessuuf mootummaan tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiraachuun ni beekama. Yeroo ammaa kanas qormaata biyyaalessaaf ta'ee kan naannoof qophiin taasifamaa jira. Barataa Qaaduu Laggasaa fi barattoo Burtukaan Bahaarut godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti barattoota mana barumsaa Dagam sadarkaa lammaffaati. Isaanis qormaata seensa yuunivarsiitiif qabxii gaarii galmeessuuf qophii gahaa taasisaa jiraachuu himan. Kitaaboleen bara kanaa yoo'annoo haaraadhaan kan qophaa'e laabireeriitti bitamee nu galeera. Bara kanas immoo seensa yuunivarsiitiidhaaf qabxii olaanaa galmeessee yuunivarsiitii seenee barachuudhaaf hawwii guddaan qaba. Barnoota keerratti baay'ee xiyyeeffachaa turre qabxiis immoo baay'ee gaarii ta'es galmeessaa turre ammas immoo gaarii galmeessuudhaaf karoora gaarii qabna. Jalqabarraa kaasee deeggarsi maatii fi barsiisonni isaaniif taasisaa jiran olaanaa ta'uu kan dubbatan barattoonni kunniin kanaafis abdii guutuun qormaataaf of qopheessaa jirraa jedhan. Harka wal qabatanii milkaa'uun akka danda'amu kan hubatan barattoonni dubbisni kunniin hiriyoota isaanii faana aadaa dubbisuus cimsataniiru. Hiriyoota faana kilaasitti yeroo barannu numa barannaa sa'aatii kilaasiidhaan alaatti sa'aatii booddee wal beellamneetiin ijoollee hiriyoota kootiin wal qo'achina jechuun inni tokko beeku tokko maatisii yoo danda'e tokko keemisteeriidha tokko immoo akkasumattiin wal qo'achina jechuudha. Barattoonni mana barumsaa Dagam sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaa akka galmeessaniif barsiisonni mana barumsichaa deeggarsa barbaachisaa gochaa fi jiraachuu hubanneerra. Mootummaan jijjiiramaa qabeenya uumamaa qabnutti akka fayyadamnu nu barsiiseera jedhan horsiisee bultoonni godina Harargee Baanaa Qumbii. Ana Qumbiitti oomishni qamadii baroota 5 dura hin beekamne yeroo ammaa oomisha filatamaa ta'aa jira. Jamaal Ibrahim.
Horsee bultoonni godina Harargee Baanaa Qumbii lafa babal'aa fi bishaan bonaaf kennaa osoo qabanii deeggarsa seeftineetiitiin jiraachaa turaniitu jiran. Inisheetiiviin qamadii jallisii bonee eega jalqabee jireenya hawaasa horsiisee bulaa jijjiiramaatu jiran. Sheekh Ibrahim Adam Muhammadii fi obbo Ahmad Deeq Rashiid jiraattota godina Harargee Baanaa Qumbii Araddaa Urgooti. Jijjiirama dura lafa babal'aa fi bishaan bonaaf kennaa osoo qabanii deeggarsaan jiraachaa akka turan himuun mootummaan jijjiiramaa qabeenya qaban itti fayyadamu akka isaan barsiise dubbatan. Nuti qamadii tana mootummaa jijjiiramaatiin dura nuun beeynu bakkuma hoo isiin tun biyya teenya tana taate jenneetu yaannu. Mootummaan garuu sanyii fidee xaa'oo fidee tiraantira fidee qotadhaan hunji'ee garuu dhiibee nu qochisiise jechuudha. Eega nu qochisiisee booda garuu qamadii tana callaa guddaa ta bu'aa qabdu ta'uu ta biyya teenya taatu ta'uudha agarsiifne jechuudha. Amma dachii tana gara marraa sadiitti oomishutti akka dandeenyu jechuudha. Bishaan keenya kayaa'u kanatti bu'aa guddaa karraa harkannullee nu barsiisanii jira jechuudha mootummaan kun jechuudha. Yeroo duraatiif nuti horsiisee bulaadha turre lafa keenya kana lafuma jallisii qabdu ta bishaan qabdu boqqolloo yeroo gannaa tiif yeroo bonaa qofa takka boqqolloo facaafne ashiitaa qofarraa nyaanna haala jijjiirama hin qabdu jechuudha. Midhaan kee facaafnee hadumaa wajji keessaa deemnee gooroo baanee horsiisa keenya horsiisaadha itti deebi'aati turre jechuudha. Amma immoo bara 2013 as eega mootummaan jijjiirama biyya dhufee as qamadii kana tarsimoo kana sirriitti qabannee itti seenne jechuudha. Eegas immoo eega qamadii kana garree callaa gayaas irraa oomisha gayaarraa oomishannee uummataafis jijjiiramni dhufee namutti amanee dalagatu jira jechuudha. Bulchaan aanaa Qumbii obbo Maammed Sharaf horsee bultoonni aanaa isaanii yeroo jalqabaa tarsimicha ija shakkiitiin ilaalaa akka turan himuun amma mi'a qamadii baranii eeggattummaa tokko malee oomishaa jiraachuu dubbatan. Biyyi tuni amma gammoojjii jechuudha Hoolaandiidha. Lafa qamadiin ittiin baratamin jechuudha. Caalmiyaan ammoo lafa qamadiidhaan gargaaramaa ture uummata qamadiidhaan gargaaramaa ture. Lafti kun innuma ture bishaan innuma ture namni garuu qamadii qotee oomishee gurguruudhaaf nyaachuun barre akkuma jedhamu kana dura haasaa akka turre baala jechuudha kan baala beeku baala qamadii firii maleedha. Amata sadeen kanatti dhimmoota tarsimoo kanaaf qonnaan bulaan keenya waliin maxxansiisuu dandeenya jechuudha. Bulchituun godina Harargee Bahaatti Miskii Mahammad Harargee Bahaatti jijjiiramaan dura bona jallisiin oomishuun akka hin beekamne himuun eega bona oomishuun jalqabamee aadaan hojii jijjiiramee qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni nyaataan of danda'uu bira dabranii gabaaf oomishaa jiraachuu dubbatan. Yeroo ammaan tana wabii nyaataatiin of danda'uu keessatti lammaffaa wabii nyaataa bichaa osoo hin ta'in dinagdee isaanii guddisuu keessatti sadaffaa gubbatti haa xiqqaatu haa guddatu qonnaan bulaan ekspoort godhuu qabna ejjennoo jedhuun kan hojjechaa jiru. Deeggarsaaf godina Harargee Bahaa kan jiran hoogganaan Ejensii Geejjibaa Oromiyaa obbo Daani'el Chalinat aanota horsiisee bulaa Qumbiif Mayyuu Mulluqee keessatti karoorri mootummaa gargaaramuurraa gara oomishtummaatti jiru milkaa'aa jiraachuu himan. Aanaan lamaanuun Mayyuuf Qumbiin kun immoo horsiisee bulaa ta'uusaarraa kan ka'e oomisha qamadii akkasiitiinis haa ta'u keessumaati immoo oomishaan hin beekamu ture. Hararratti garuu qabatamaa tarsiimoo mootummaan keenya diriirsee akkasumas immoo oomishaaf oomishtummaa dabaluufis hojii hojjetamaa jiruun qabatamaadhaan jijjiirama jiru lafatti arginee jirra. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed manni Harargee Bahaa wabii nyaataa mirkaneeffachuuf hojiin hojjechaa jiru injifannoo guddaa akka ta'e himuun nyaataan of danda'uuf hojiin godinichatti jalqabame cimee itti fufuu qabaadhaaman. Harargee Bahaa keessattuu naannoon kun kan beekamu qonnaan miti. Qonna waan hin beekneef seeftineedhaan gargaarsaan uummata jiraachaa turedha. Uummanni keenya lafa isaatiin gargaarame humna isaan gargaarame qotee of nyaachisuu of bulchuu danda'u jechuun bilisummaa guddaa waan ta'eef bilisummaa mirgaa jennee kan yaadnu sun nyaataan mirkanaa'uu jalqabuu qaba. Wanti uummanni Harargee lafa rakkisaa akkasii jijjiiree qotee of nyaachisuu danda'uunsa akka injifannoo guddaatti ilaala. Akka babal'atu immoo amaana jechuun barbaada jabaadha. Akkatuma kanaan jabaannee hojjennee nyaataan of danda'uu qabna. Gaaddisni buusaa gonofaa wayita rakkoo keenyaatti nu qaqqabuun abdii keenya haaressaa jira jedhan jiraattonni godina Gujii Aanaa Adaamaa. Aanichatti namoonni sababoota adda addaan manaaf qabeenyi isaanii balaa tasaan jala manca'eef gaaddisa buusaa gonofaatiin deeggarsi kennameef Yohaannis Bantii dabalata qaba. Godina Gujii Aanaa Adaamaatti namoota sababoota adda addaan manaa fi qabeenyi isaanii balaa tasaan jalaa manca'e gaaddisa buusaa gonofaatiin deeggarsi taasifameef obbo Kabbadaa Hareerii jiraataa godina Gujii Aanaa Adaamaa ganda Afadee Calaleeti. Loon 17 akka tasaa nyaata summaa'e nyaachuun guyyaa tokkotti harkaa dhumuu nutti himan. Namootni biroonis balaa ibiddaa fi kanneen biroon horii hedduun tasa jalaa dhumuun jireenyaaf abdii kutatanii akka turan himan. Gaaddisi buusaa gonofaa kan Oromoon wayita rakkoo ittiin wal hirpuu fi waliif birmatu rakkoo isaaniif fala ta'uun abdii isaanii haaressuu dubbatu. Loon 17 watanii tarra jechuudha loon sun. Dhuubaa harkuma kiyyaa dhuube na jajjabeessane amma kun loon sadi naa kennane. Waarrimyaa gadhaati waltaaga horii afuriiti. Haadha kun horii goroonsa naa kennane. Horii afuri hurri meessaa loon naa kennani kun raada naa kennani. Ana qarqaarane waan isaa eebbisu. Mana abbaa kiyyaatti bishaan keessa yaa'e. Bishaan keessa yaa'ee haadha gargaaramu firaashii fudhannee mokorkoorraa fudhannee ansoolaan fudhannee. Ibiddi mana keenya balleessee mana lama
lamaanuu balleesse guyyaatu firaashii mucaallee tokko anallee tokko fooxaan lama. Itti gaafatamaan buusaa gonofaa damee aanaa Adaamaa obbo Sintaayyoo Duubee aanichatti hojii hubannoo uumuu hojjetameen namootni 26 bara kana miseensa buusaa gonofaa ta'uun buusii birrii miliyoona 1 fi 200,000 ta'u walitti qabamuu himan. Kanaan cinattis namoota sababoota adda addaan qabeenyi jalaa manca'eef deeggarsi walitti qabamuun buusaa gonofaan wabii egeree jireenya lammiilee ta'aa dhufeera jedhan. Bulchaan aanaa Adaamaa obbo Baleelaa Galchuu jiraattonni aanichaa miseensa buusaa gonofaa ta'uun namoota sababoota adda addaan rakkoof saaxilaman humna waloon ba'aa jireenyaa irraa qooddachuun lammiilee haara galfachiisaa jiraachuu dubbatan. Gumaata walitti qabnerraa kennaa walitti qabnerraa namoota 30 ta'anu deeggarsa akka taasifamuuf ta'eera. Aadaa keenyarraa ilaalchi hirbaaf dabaree buusaa gonofaa kun ka uummataa ta'uu dhibbeentaa 10 aanaa irratti hafurra uummati keenya kennuu qofa odoo hin taane miidhamaasaas akka deeggaru taasisaa jirra.